qindeessina lamaan keenya nuuf kolchaa jenna qondaala miseensi jaallan qabsoo keenya ammaji guyyaa lakkaawwatee dabalatee ammaji nuuf dhufee saayeggatee baatiin ammaji waggaadhaaf jalqaba biratti ayyaana dachaa qaba bara moofaa dhiisee haarayatti darba yaa oboon cabsee marfama jajjaba bara moofaa dhiisee haarayatti darba yaa oboon cabsee marfama jajjaba gaafa dargiin duula itti bore yaraa fitaan lafoodhaan deeggaree saafi boombii hurree itti maree nyaachiftee uummata rashanee dhuma himamee duula lamaan godhame dargiin baname Ziabbarre lamsene hawashiti himame wabon duula lama gidduu galee yoo firraa lolee ziabbarre firraa qolee toota isaanii haxxee dhaawwata gaafasi kana keekni diinaa fashale toota isaanii haxxee dhaawwata gaafasi kana keekni diinaa fashale wanni sabaaf dhiige wabbootu marfama marfamaa fi rakkoo dhiige bara 1980 guyyaa san ijaan wal arge ammajjiin tokko kanaaf kabajama naa qabda amajjii yaadannoo wobooti wamsi dagannaa qabdaa fi gammoojjii baatii woboo jechuun si kabajannaa bara kanaaf kaafne faajjii goota tokko si yaadannaa Taate madaalli hojii injifannoo kufaatirraa barannaa gumaango gootummaan oboo hedduutti ta'ee raajii gaddaa fi gammachuu walqixa simannaa kabajuuf dhuftan obooji baatii oboon itti qabu seenaa kabajuuf dhuftan obooji baatii oboon itti qabu seenaa oboon isiniif odeessi kan nugee dabraaf dabarsaa qalmee seenaa keessa akka fakkeenyatiin kaasa hafee seenaa fillakkisa kan oboon argee keessa darbe fedhiisaa wareegee kun isaa darbe rakkoolee tatamaa akka qaxxaamuree attee diinaan marfamaa eeqa dhiigeete kaaflee hailaallu seenaa keessa kanaan kan madaallu anoowwan darbe keessa Nidinqisiifate dallu bara 80 keessa nidinqisiifate dallu bara 80 keessa faati guddaatu abaa mudati ganonni dhaabaa shiftaadhaan dhumatee guyyaan dukkanaftee duun dhiite haftee kanal kan dachaa taate gootichoomuun kana dandama harqoota gabrummaa hin ba'annu jedhanii kana dandamachuuf of ijaaranii cunqursaa buqqaasa fidannoo cimsanii bilisummaa sabaaf osoo warraaqanii kan dirree dhiyatti woboo mudate gaddidachaa dabala salgiin tokko summiin dhumte nama tokko biyyee nyaate lubbuun isaa hafte nama tokko biyyee nyaate Puni sahabte erbu sabab sene oboodatti tiksa sabli summa wareegama baasee keekaaf kaayoo abaa hambisee man oromoodhaa qabsatti hiriirsee kana gaafasi oromoo irraa abaan tas hin badu oromootu ijaarrate bilisummaa yookaan duu nama keessaa tokko filate addaa qabsoon qabdu duudhaan dhamatee jaallan isaa hunduu walirratti hirkatee isa sabaaf yaadu oromoon kanaaf jalli maan isaa hedduu meeqatti fitate maan isaa hedduu itti fitate injifannoo guddaa galmeesse kummaa lafeetti cabse sabboonummaa dhiigaan magarse Seenaa keenya kana lagaan xumure abaatu dhiigaan qulqulleesse aadaa keenya kana awwaalamte baasee qubee afaan keenya bocee tartiibesse dhaloota qubee jechuun barsiise daandii bilisummaatti agarsiise dhaloonni afaan isaatiin barate kan eenyummaa isaa hubate roorroo oromiyaa didate qeerroon falmaa fidhatee rakkoo qabsoo danda'ate bilisummaaf du'u filate rakkoo qabsoo danda'ate bilisummaaf du'u filate halluu kaafnee gochaa ta'aa jiru rataan humaa harkaa hin qabu kan diinaan falmaa jiru jaajiltuun wayyaanee lafa uummataa diinatti gurguru gareef abdan mana hidhaatti guru Hiraga hingam maqaa baatiin buufaatti muru roorroo daaddaa hin qabne kana kana oromoo irra jiru roorroo daaddaa hin qabne kana kana oromoo irra jiru meeqaan tamdamne achi buutee isaanis ajjeesee ibiddaan bobeessa manni hidhaa Itoophiyaa keessa afaan oromoo odeessa shagar jabinaa torchiidhaan ajja kana akka fakkeenyatti kaasa saawun camadaaf dirribaa nagaasa yaadannoo yeroo ammaa keessa utuu abarraa fi dejenii sarbeessa gaabii mirgaatiif ta'e deebii rasaasa ilmaan jala fidee warraaf maatii boosisa gochaa akka malee nama suukanneessa irratti raawwatan zaliilii firaarsaa kana miidiyaa addunyaatu odeessa atunutti ta'e madaasamuu keessa fedhatu seenaan digalmeessa atunutti ta'e madaasamuu keessa fedhatu seenaan digalmeessa reef gaachannoo uummanni abdatu waboon haa jiraatu sabaaf lubbuu laatu wata diinni sodaatu maangootota hanga bilisummaa taatu falmaan mirgaa hin laaffatu absooboo kan walii galaa oromoon hundinuu kan keessaa fi alaa kan addan baasne kan dhiiraa fi dhalaa guddaan jenne barataaf daldalaa hojiin addan qoonne horsiisaaf qonnaan bulaa waa jireenyaa jireenya gadadoo balli qabsoo banaa kee falmadhu oromoo sorra jirran maqaan keenya woboo lubbuu laannee shamarraniif dargaggoon qabannee hawwaniif manguddoo bilisummaa saba keenyaaf baafannaa yaaddoo bilisummaa saba keenyaaf baafannaa yaaddoo kana dhaammata oboon sabaaf dhiigaa yoo nuti kufne seenaatu nuuf ragaa akeekaaf kaayoo abootti dhaloota laaffisiraa falmaa mirgaa afaan qawweetiin sirna diinaa kan carraan hambise bilisummaa argaa afaan qawweetiin sirna diinaa diigaa kan carraan hambise bilisummaa argaa waloleessaa ogeessa barruu raajii gamtaa katabee dhufaa ta'u bara bilisummaatti bilisummaa dhagumaan gootota lubbuun darbee warraa qaalataa boruu jaallan qaama qalbiin qabsoo kanatti dadhabe umriin keessan haa turu bagan hungeessan keenya darabee keessan haa turu bagan hungeessan keenya darabee walaloon keenya isaa sirra raawwata
kan qalbii qabutu sirriitti hubata. Galatoom jaalala jigamta. Galanni kee bilisummaadha jaalalata. Kallachi qabsoo Oromoo abaa'oon ni injifata. Kallachi qabsoo Oromoo abaa'oon ni injifata. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Barri kun nuufaa ta'e bara bilisummaa injifannoo uummata Oromoof. Godaannisa seenaa. Godaannisni seenaa fayyuu dide kuni mee maaluma laata maddi isaa kuni kan jedhurraa ka'eetiin qoradhaan baadure qulqulluun argadhes addaan baasee firi. Fakkeenyaaf qabadhaa qabxii tokkoon kaasa. Bara 1850 keessa Teediroosiin eegale sirni nu facaasa. Erga bara sanaa yoom boqanne tasa darabeen as bahee namuu nu gobroomsa. Kanaaf baduu dida garaa keenya keessa kulkulchee madeessuun dhiigsa godaannisa. Karoorri Teediroos kan qabatee ka'e tuqaa sadii qaba qabxii ijoo ta'e. Dursa Oromoo cabsu, Islaama balleessu, tokkummaa bashoota hiddaan gadhaabsu. Isa kana ibsa yeroo ofiin of labsu. Silaa kana ture kan qabatee ka'e osoo bakka hin gahin ofii biyyee ta'e. Garuu yaadni isaa yoom duuba deebi'e tarsiimoo qajeelaa Minilikiif ta'e dhagaan cabsan jechuun itti da'e goobanaa qabachuun lafaa nutti ka'e. Yoom nutti hambisan mee maal nu qusatan gabaatti baasaniiti lammii gurguratan kaan intalaa wajjin harka fuudhaa laatan sanyii wal makuunis balleessuuf hojjetan. Falaasa mastaanaa maal nurraa hambifatan seexaana mummaadhaa mulquun nurraa gatan. Gonkuu hin dagadhu gochaa hamaa sana garjabeenya badaa nurra ta'isan. Keessaa lola aanolee fi kan calankoo sana bara harmaaf harkisee nu murame san. Godaannisni dhiigee fayyuu dides kana hubadhaa lammii koo ijoon dubbis kana. Guyyaa saafaa ture aduu hamaa keessa dhiigni ka galaanaa yaa'ee lafa dhoosa. Namnis ni qalame meekkatumaa messa gaaf daa'imni iyyi tureen faadhaarra ciisa. Gocha garjabeenyaa qaama suukanneessa kana dhoksaa malee raawwatan bilisan. Ajab! Jireenya hamaa akkaan fokkisa maaltu nu mude qabna abaarsa. Akkuma kaanii nuti hawaasa eessaa nu fide sanjii firaasa. Qoor-qalbiis taanaan yoom hafne tasa Afrikaa kibbaatti fakkeenyi isa. Oromoo ta'uun balfamee tasa baqachuutti ke lammii qomoosa. Sammuu na tuqe gocha akka malee waan dagatamu madaagar malee. Huubumaa wajjin kan jette saree nuuf hin dalagu hubadhaa malee hin nyaannu suuba qulqulluu malee. Baraa furguggees gajjedhu malee natti jabaata jireenya gare jechuun yaadda'uu waan nurran ture jechoonni akkasiis tooftaan nu gale addaan nu diiguuf yoo nutti hile gargar nu qooduuf kutaatti hidhee tarsiimoo jabaan jechaan hiriire. Waan ajaa'ibaa kan nama raaju naman qaanfanne odeessu abjuu takka tasbee kan guunne mijuu. Maal wanti hamaan kan wal fakkaatu uumaan qaanfanne kan nama nyaatu dhiiga uummataan harka dhiqatu. Of qofaas yookaan waa hubatu uummata bal'aa doofaan tuffatu ilaalcha dhoqqee akkanaa baatu an biyyan bulche jedhan qaanfatu. Darabeen kanaas erga as bahee kan duraa caalaa adduma ta'e karoora duraatti qabxii da'ee barnoota dhorkaa Oromoo jedhe. Yookaan barsiifnee hubatu ta'e gaaffiidha fidu hin nyaatu taa'e uummanni hanganaa yoo lafaa ka'e nurra deebi'a galaana ta'e jechuun dubbata aangoorra taa'e. Tooftaalee kanaan daba diriirse darabee isaatti Haayile Sillaasee waan ufiin illee hedduu mancaasee qabeenya biyyaa fi lubbuus qisaase. Bifa dandaheen Oromoo jaamsee umrii fi tursuudha icciitii dhokse. Dhugaan kiyyoon baay'een kan qophaa'aa ture Oromoo qofaatti xiyyaafata ture. Qashibir fudhaa warra dhiiga une humna baratee fi hayyoota darare kaan dukkanaan fuudhuun as buuteen dhabame. Lubbuu Oromoo meeqaatu? Lubbuu lammii meeqaatu? Lubbuu qeerroo meeqaatu isaaniin qisaasame? Gochaan jaraa tokko hundi wal fakkaata. Muuxannoo sadabreeni kan dhufus hojjeta. Warra sammuu dhibboo garaacha bal'ata nyaatullee waan qufu itti ulkee qarata. Warra seenaa badoo duubni isaa fokkota gocha ammeenyaatiin qalbiin isaa gammata. Kanneentu gadoomee kunoo nurra bahe. Woboo koo maal wayya balaan nutti bu'e? Oromo maal wayya balaan nutti bu'e? Woboo koo maal wayya balaan nutti bu'e?
haala kan hundaa waa lamarraan bare gochaalee amma jiruu fi seenaa sabaa laale waan hedduutu ture kan jarri awwaale lolli sammuuf qalbiis gaafni nu eegale bishaan keessaa bahan jarri kun jedhame qees abbaa baahireen bara barreeffame seenaa dhugaa dhossuun sobni tarreeffame yakki maqballeessi nurratti hojjetame gochaan isaa fakkotu san du'aan arrabsu garuu warra jiru sanyii isaa hin dhiisu hifadheerran darbu seenaa koos barsiisu ka diinni micciiree dabsee namaaf ibsu jabinaan hojjannee nuti kan sirreessu kan diinni micciiree dabsee namaaf ibsu jabinaan hojjannee nuti kan sirreessu qorii goonni nyaatee lugni akka nyaanne nama dabruun ooltu wanta soon beekamne adaraa lammiin koo diin akka sodaan gadheen seenaan beekne nutti kan taphanne maqaa misoomaatiin karaa nutti banee gadda seenaan dhumne akka nun teessifne Oromiyaa tana nu dhiigaan as baafne maaster pilaan sabaa tas akka fudhanne Oromiyaa teenya nu dhiigaan as baafne maaster pilaan sobaa tas akka fudhanne durirraa eegalee hangarra gahutti Oromoon hin bulle durirraa eegalee hangarra gahutti Oromoon hin bulle nyaapa sodaateeti wareegama qaalii biyyaaf kafaleeti kabajaan maqabnu uwwise qomooti kanaaf qeerroon kayii abdiin sabaaf biyyaa hubadhu waan jiru si malee baan biyyaa kalammiif dhaabbatee mul'is Oromiyaa woboon cinaachi kee wanti isiniin jennu walgahiin keenyaa fi keessan isin oolu mallattoo siif kennaa bakkatti walgarru bobaa diinaa jala dahannoon qotannu akka salphamatti diina kokkee qabnu gaara bichuu jalaan gullallee yoo baanu urufa boombiitti yeroo waliin dhufnu gaara bichuu jalaan gullallee yoo baanu urufa boombiitti yeroo waliin dhufnu nu arguu dandeessu dirree yeroo baanu cidha bilisummaa gaaf waliin dhiijifnu cidha bilisummaa gaaf waliin dhiijifnu hawwiin koos hawwiin uummata Oromoos bilisummaadha Oromiyaan ni bilisoomti buttaa oda injifannoo uummata Oromoof. Jiruu baqattummaatiin biyyarraa facaanee kan nu geenye hundaan kunoo araaraafamnee jiraachuu akka jiruu baqattummaatiin biyyarraa facaanee kan nu geenye hundaan kunoo araaraafamnee jiraachuu hanqannee kan nu geenye hundaan kunoo araaraafamnee jiraachuu hanqannee kanaafuu qabsaa'uu malee furmaanni hin jiru yoomillee falmachuu malee furmaanni hin jiru yoomillee hidhaafa jechaa tammaate nutti hin jirruuf ammoo ekeraa miti falli maali ree malli maali hidhaafa jechaa tammaate nutti hin jirruuf ammoo ekeraa miti falli maali ree malli maali qabsaa'uu malee furmaanni hin jiru yoomillee falmachuu malee furmaanni hin jiru yoomillee rasaasa diinaan kan dhumuus kunoo ilmaan Oromooti rasaasa diinaan kan dhumuus laala ilmaan Oromooti laala ilmaan Oromooti ragaa baati dargaggoon shamarran
abdii biyyaaf oolan hidhaa fi ajjechaadhaan kan gidiraa arakan awwaalaas dhoorkanii reeffasaa salphisan garaa haadha deessee marri maammadeessan awwaalaas dhoorkanii reeffasaa salphisan garaa haadha deessee marri maammadeessan garaa haadha deessee marri maammadeessan Falli maalire maali malli nyaadha maajira qurxummiinis falli maalire maali malli falli maalire maali malli guuba maajira ibidaanis falli maalire maali malli qabsaa'uu malee furmaanni hin jiru yoomillee falmachuu malee furmaanni hin jiru yoomillee hanga Oromiyaan bobaa diinaa jalaa baatutti hanga bilisummaan Oromoo dhugaa mirkanooftutti hidhaaf ajjechaan hin dhaabbatu kana beekee Oromoon qabsootti jabaatu hidhaaf ajjechaan hin dhaabbatu kana beekee Oromoon qabsootti jabaatu malli maalire qaalamaa jira billawaanis gubamaa jirra ibidaanis qaalamaa jira billawaanis gubamaa jirra ibidaanis buqqaa jirra biyya raayis gubamaa jirra ibidaan yoo falmannee duune duuti eegan ollee maali yoo falmannee duune duuti eegan ollee maali yoo du'a seenaa duune duuti eegan ollee maali yoo falmannee duune falmannee naa duune maali yoo falmannee duune du'a seenaa duune maali yoo falmannee duune galatooma jaallan qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessummoota keenya kanneen asitti argamtan hundi keenyaa dursee baga ayyaana guyyaa obootii fi bara haaraa bara walumaanuu nuun gaheen isiniin jedha. Jaallan guyyaan kun guyyaa ayyaana dachaati. Ayyaanni dachaa kan jennuun kunis sadarkaa duraatti kan nuti kabajnu guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Itti aansee immoo walumaan guyyuma kana bara haaraa jenneeti kabajna. Guyyaan lameen kun kan walirra bu'e malee kan itti yaadame qindeeffamee miti. Barri haareenis guyyaan obootis walirra bu'ee jechaadha. Malee itti yaadamee qindaawee kan godhamee miti. Ayyaanni guyyaa oboo kun seenaa if danda'e kan mataasaa qaba. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo
erga gurmaawee qabsoo hidhannoo gaggeessuu jalqabee bara 1974 irraa kaasee hanga 1980tti rakkoo hedduu keessa qaxxaamuree jira. Rakkooleen hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeessuu keessatti isa mudate jalqaba qabsoo hidhannoo eegaluu qacalummaadhaan kan jalqabaa waan ta'eef jecha bu'uureeffamuu isaarraa kaasee dararama hedduutu irra gahaa ture jechaadha. Kunis qabsoon hidhannoo kun dhawaataan sadarkaa isaa eeggatee guddina barbaachisu hatattamaan yookaan shaffisaan akka irra hin geenye kan godhee jechaadha. Kunis akkuma ammaan duras ibsametti yeroo adda addaatis ibsamettii fi seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti hundi kan beeku qabsoon hidhannoo bara 1974 tti jalqabame baruma sana bara 1974 tti qabsoon hidhannoo dhaabbate. Kunis sababa wareegamuu jaallan Elamoo Qilxuutii fi jaallan isa wajjin turan lola jalqaba waraanni bilisummaa Oromootis marraa duraatiif dhukaasa kan banee diina haleelee loluma sanarratti marraa duraatiif jaallan Elamoo Qilxuufaan kanneen qabsoo hidhannoo yeroo sanatti hoogganan wareegamuu isaaniitiin kun ta'ee jechaadha. Kanaaf qabsoon hidhannoo kun ittiin fufne jechuudha. Isaan wareegamuun balaan guddaan humna xiqqaa yeroo sanatti qabsoo hidhannoo eegalerra balaan guddaan sun gahuun akka qabsoon hidhannoo sun ittiin fufne godhee karatti dhaabbate jechaadha. San booda ammaas addi bilisummaa Oromoo qabsoon hidhannoo akka deebi'ee itti fufu gochuu irratti yeroo dheeraa turraa fudhate. Marraa lammaffaaf qabsoon hidhannoo akka eegalamuuf jaallan jaarraa abbaa gadaa jaalmul'is gadaafaan bifa haaraan if qindeessuudhaan akka biyyatti deebanii qabsoo hidhannoo gaggeessan qaceelfama kennameef irratti hundaa'uudhaan ammas bifa haaraan isaan biyyatti deebi'anii naannoo bahaa Gobeellatti qabsoo hidhannoo bara 1976 eegalanii jechaadha. Bara lama booda jechuu garaagarummaa amata lamaa booda jechaadha. Bara 1976tti qabsoon hidhannoo addi bilisummaa Oromoo jalqabe hanga ammaatti osoo addaan hin citin gaggeeffamaati jira. Yeroo tokko ol ka'aa, yeroo tokko gadi bu'aa, yeroo tokko jabaachaa, yeroo tokko laafaa haala akkasiitiin deemnee as geenyee jechaadha. Kanaaf bara 1976 booda bu'uurri waraana bilisummaa Oromoo cimaanii fi jabaan gadi dhaabbatee gaafa sirraa kaasee ilmaan Oromoo qabsoo hidhannoo kanatti dirmachuudhaan qabsoon hidhannoo akka jabaatu gochuu irratti qooda gama isaanirraa eegamu kennaa turanii ammallee kennaa jiranii fuulduras kennuudhaan waanuma itti fufu jechaadha. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo akeekni inni dhaabbateef dirqama waraanummaa dirqama loltummaa bakkaan ga'uuf waan ta'eef kunis kan xumura argatu Oromiyaan bilisoomuu waan ta'eef jecha hanga Oromiyaan bilisoomtee ummanni Oromoo guututti biyya abbaasaa irratti abbaa mirgaa ta'ee abbaa biyyaa ta'ee bilisummaa isaa labsatutti qabsoon hidhannoo hin dhaabbatu dirqamni waraana bilisummaa Oromootis hin dhaabbatu gaafas xumurama jechaadha kun. Hanga qabsoon hidhannoo keenya kan waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu kun xumura argatutti jabaat haala fedhe keessatti haalli fedhe nu mudatus qabsoon keenya ittuma fufa jechaadha. Hanga ilmi Oromoo jirutti hanga nuti gabrummaa keessa jiraannetti qabsoonis hin dhaabbattu waraanni bilisummaa Oromootis qabsoo hidhannoo gaggeessuurraan dhaabbatu hanga galiin keenya akeekni keenya kan dhaabbanneef kan gurmooyneef bakka ga'utti qabsoon keenya itti fufaa jechaadha. Kanaaf qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu kana keessatti
akkuma reefu tuquuf yaaletti rakkinoonni adda addaa yeroo adda addaatti mudachaa ture. Kunis rakkina keessaa rakkina alaa. Rakkinni keessaatis akkuma jirutti rakkinni karaa alaatiinis waraanni bilisummaa Oromoo diina tokko qofa qabaachaa hin turre kan lolaanii ture. Diinota hedduutu ture. Kan lafa keenya fudhachuu barbaadu, kan ummata keenya gabrummaa jalatti barabaraan jiraachisuu barbaadu, sirnoota yookaanis mootummoota lama kan yeroo saniititti ifiifuu waliifuu diina ta'an isaan kanaanis lolaa ture jechaadha. Mootummaan Somaalees lafa Oromoo fudhachuudhaaf, ummata Oromoo Somaaleessuudhaaf akka ummanni Oromoo bilisummaa isaan arganne lafa isaaniititti, ummata isaaniititti dabaluudhaaf qabsoo gaggeessaniin falmaa godhaa turanii fi akeeka qabaachaa turaniif jecha kunis gufuu tokko waraana bilisummaa Oromootiif ture jechaadha. Kaan ammoo mootummaa Empire Itoophiyaa warreen jaaran mootummaa yeroo sanatti ture yookaanis mootummaa Habashaa kan waliigalaatitti mootummaan Itoophiyaa maqaa sanaan kan ijaareen loluunis waan lama ture jechaadha. Lammaffaa kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo tokko mootummaa Somaaleetiin, yeroo tokko mootummaa Itoophiyaatiin, yeroo biraa ammoo farreen qabsoo Oromootiin akkasumatti diinotni Oromoo yookaanis waraanni bilisummaa Oromoo diinota hedduudhaan lolaa ture jechaadha. Haala akkasiitiin keessattuu hanga bara 1980titti loloota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo akka lolu dirqiitti ta'ee jechaadha. Fakkeenyaaf loloota mootummaan Somaaleetii fi mootummaan Itoophiyaa 1977 hanga 78 lolli guddaan sadarkaa mootummaatti gaggeeffamaa ture. Haa dhaabbatu malee bara lama booda san boodaas shiftoonni Somaalee kan Oromiyaa keessatti hafan, kan Oromiyaa keessa dhufanii gaddeebi'uun barbaannes hanga bara 1980titti Oromiyaa keessatti hafuudhaan lola gaggeessaa turan. Lolli sun ammoo irra guddatti waraana bilisummaa Oromootiin kan gaggeeffamaa ture malee waraana mootummaa Itoophiyaatii wajjin hin turre jechaadha. Kun egaa ummata keenya ittisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo dirqama isaatis waan ta'eef jecha shiftoota Somaaleetiin loluun mootummaa dargii kan yeroo sanitti mootummaa Somaalee injifatee eenyutu nagaa, eenyutu na danda'a kan joon waraana bilisummaa Oromoo irrattis fuula deeffatee loltoota adda addaa gaggeessaa ture. Fakkeenyaaf maqaa asasaa mixiitiin, maqaa lola bifa adda addaatiin maqaa itti moggaasee waraana bilisummaa Oromoo lafa san keessa haxaawee qulqulleessuudhaaf loloota gurguddaa gaggeessaa ture jechaadha. Eega mootummaa Somaalee ifirraa gaddeebise booda kan nu hafe ammaan tana waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo kana lafarra haxooyne dhabamsiisuu qabna kan juun duulota gurguddaa achi keessatti gaggeessaa ture jechaadha. Kanaaf kana ifirraa deebisee dandamachuu, kana ifirraa moohachuun injifachuunis waan tokko ta'ee kara kaaniinis shiftoota Somaalee kan waraana mootummaa Somaalee dhaabbataa yookaan kaayaa sanirra hafan isaanii wajjiinis loluun farreen ammaas sadarkaa sadaffaatitti farreen qabsoo ta'an kan mootummaan dargii jaaree waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaase kanas dura dhaabbachuun humnoota farra riphee lolaa jedhee waraana bilisummaa Oromoo akka adamsan kan mootummaa dargiitiin gurmaanii waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasan kun hundinuu walitti dabalamee falmaa guddoo, falmaa hadhooytu gaggeessaa ture jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Maayii irrattis kun hundinuu ta'ee loloota gosa adda addaa kana hunda gaggeessee diinota lakkoo isaan hedduu ta'an kana ifirraa deebisee dhabamarraa ifa hambisee qabsoo hidhannoo isaa haala gaarii ifumaan ifiif uummatee gaggeessuu daran ammas rakkoon biraa keessatti dhalachuudhaan warreen sababa adda addaatiin dhaaba keessatti rakkinaa fi danqaa uumanii wajjiinis falmaa biraa seene jechaadha. Kunis itti dabalamee haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kaawwa dhaabbateef waan qabuuf
waraanni bilisummaa Oromoo kan nama jala deemu osoo hin ta'in waraanni bilisummaa Oromoo kan abaluutu bakka san jira anis isa laaleetiin dhufe kan jee lol osoo hin ta'in kaayoo isaatiif waan loluuf jecha kaayoo isaa irratti cichee warreen danqaawaman dhaaba keessattis dura dhaabbachuudhaan hunda isaaniitu irra aanee dhuma irratti injifannoodhaan dhaaba isaatis dandamachiisee qabsoo isaatis dandamachiisee ifis dandamachiisee kunoo sadarkaa har'aan tana ummanni Oromoo mirgoota ittiin boonu cucculuqoo hunda galmeessuu danda'ee jira jechaadha. Kanaaf jabinni waraana bilisummaa Oromoo diina tokko qofa loloo osoo hin ta'in diinas bifa adda addaatiin kan ittiin dhufan hundaa'u ifirraa deebisee injifannoodhaan keessaa bahuu irratti illee waraana mooxannoo gahaa qabu jechaadha. Kana bira dabree akka waraana bilisummaa kanneen addunyaa kana irratti beeknu kan gargaarsa alaa argatanii kan tinnisa argatanii kan isaan guddisu argatanii kan isaaniif waan barbaachisu hundaa'u dhiheessii barbaachisu galaas hidhannoos hunda kan argatanii lolan bifa akkasiitiin osoo hin ta'in ifi isaatiif ifirratti hirkachuudhaan kaayoo ifirratti hirkannoo qabaachuudhaan gargaarsa tokko malee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo ulfaataa hadhaawaa hamaa kana gaggeessee sadarkaa kanaan gahee mooxannoo haaraallee addunyaa kana keessatti illee galmeessaa jira jechaadha. Kanaaf gargaarsa malees qabsoon akka gaggeeffamuu danda'u ummanni gabroome ummanni bilisummaa dhabe waan barbaadu ifirratti hirkatee humna qabuun dandeettii qabuun haala hamaa san keessatti qabsoo gaggeessuun akka danda'u waraanni bilisummaa Oromoo addunyaa kana keessatti illee seenaa adda ta'e galmeessee jira jechaadha. Kanaaf ammallee qabsoon hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hangam fedhallee hadhaa'u hangam fedhallee dheeratu hangam fedhallee hacuuccaa adda addaa jala jiraatu murannoon sun waan jirtuuf jecha qabsoon keenya qabsoon hidhannoo hanga akkumaan jedhetti galii isii gahutti itti fufa jechaadha. Kuni murannoo ilmaan Oromooti. Gootummaa ilmaan Oromooti. Jabina ilmaan Oromooti. Malee waan biraarraa akka dhufe miti jechaadha. Kanaafis jaallan qaqqaalii wareegaman kanneen waraana bilisummaa Oromoo kana nuuf jaaran bu'uura isaa lafa nuuf kaa'an haa galatoomanii isaan fakkii gaarii kana nuu ta'anii akeeka isaan irratti kufaniif kana bakkaan ga'uudhaaf nutis amaanaa isaanii galfata isaanii fudhannee hanga xumuratti hanga qabsoon kun fiixa bahutti murannoo isaanii kan isaanirraa dhaalle kanaan gootummaa isaanii kan isaanirraa dhaalle kanaan qabsoo keenya akka bakkaan geenyus shakkiin tokkollee nu hin jiru jechaadha. Kanaaf dhumarratti haala akkasii keessa dabruudhaan rakkoo keessaa rakkoo alaa kan diinaa kan farreenii kan warra abbootii shira hunda irra aanuudhaan gaafa sabatiinsa keessaa argatutti waraanni bilisummaa Oromoo bara 1980 irraa kaasee maaliifi guyyaan waboo guyyaan waraanni bilisummaa Oromoo waliin bakka takkatti walitti dhufee maal keessa dabarre maaltummoo fuuldura nu eeggata je'ee hujii isaa kan dabre itti gamaagamee hujii isaa immoo kan fuulduraa karoora isaa waan godhuu qabu maaliif lafan kaayenne maaliif walitti dhufee yaada jaallummaa yookaanis kan wal yaade kan bobbaalee garagaraa ture hundinuu walitti dhufee guyyaa itti dheebuu waliillee bahu wannagee wal gaafatu ispoortiilee garagaraa gaggeessee dorgommiilee adda addaa wal jidduutti gaggeessee yaadannoo garagaraa wal jidduutti dhiifatee guyyaan akkasitti walitti dhufee gammadee deemu tokko maaliif hin godhamne jechuurraa guyyaan amajjii tokko kun uumamuu danda'e jechaadha. Kanaaf akka aadaa waraana bilisummaa Oromootti guyyaan amajjii tokko kan walitti dhufu waan dabre gamaagamee karoora hojii isaa fuuldura lafa kaatee hamilee gaariidhaan hamilee haaraan murannoo haaraan waan qabu hunda haaromsatee bobbaasaa kan itti eegalu jechaadha. Sambira dabrees akkumaan jedhetti walii isaa jidduutti ifi isaa keessatti illee dorgommiilee garagaraa gaggeessuudhaan qophiilee aadaa adda addaa qabaachuudhaan kan addaan fagaatee bara tokko guutuu bobbaa garagaraa tures walitti dhufee nagee wal gaafatee
namutu walitti gammadee mirqaanii ammas bifa haaraan if gurmeessee jaarmee isaa sirreeffatee keessa isaa qindeeffatee waa hundaa'u bifa haaraan if gurmeessee jaarmee haaraan bobbaasaa kan itti eegalu jechaadha. Kanaaf haala akkasiitiin kabajamaas ga'e ammallee sanuma aadaan kun ittuma fufa gaafa bilisoomne boodallee ittuma fufa. Kanaaf kana jabeeffannee daran mooxannoo isaatis waliif dabarsaa itti fufnaa jechaadha. Kanaaf gaajaallan guyyaan kun guyyaa nuuf keessattuu waraana bilisummaa Oromootiif guyyaa addaati. Guyyaa keenya guyyaa itti gammannu, guyyaa itti gamaagamnu, guyyaa hamilee keenyatti haaromsinu, guyyaa laafinoota qabnu gara jabinatti jijjiirrannee qabsoo keenyaaf if qopheessinee dirqama dhaabni nutti kannu dirqama Oromoo dirqama waraanummaa kan qabnu kana daran haala kamiin fuulduratti tarkaanfachiifna jennee itti wal gaafannee itti lafaa kaan waan ta'eef jecha barri kunis akkuma ammaan duraatitti bara jabina haaraa ittiin galmeessinu bu'aa qabsoo keenyaaf fuulduratti itti tarkaanfachiisuu dandeenyu kan itti galmeessinu ta'a jechaadha. Saniif hundi keenyaa mata matatti if gamaagamnee maal gochuun qaba maaliin godhuu qaba kan dabreerra bara kan ammoo maaliin galmeessuu qaba jennee nu hundinuu jabina guddaa tokkoo fi bu'aa guddaa tokko qabsoo keenyaaf akka galmeessinu shakkiin qabnu. Kanaafuu jaallan barri kunis bara injifannoo bara milkii bara guddinaa bara karaa waraanaatiinis milkiilee gurguddoo ummata keenyaa fi qabsoo keenyaaf itti galmeessinu haa ta'uun jaa. Abaa'oon haa jiraatu, waboon haa jiraatu, Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoo ummata Oromoof fayyaa ta'a. Hamile Obo, Hamile Fayyata Obo jirtu ela qabsaan hin sobu hogganoonni keenya nu gaggeessaa jechaa jiru erga namoonni kun dhufanii komadii dhaabbiidhaan daqiiqaa tokko gabaabseen isaaniif jedhee achumaan hogganoota keenya hin gaggeessaa mee jaallan yeroon keessan kanuma ka Abo gabbii kan maalirraan kaa'atu watachu እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይባላሉ። ስልጣን ከያዝኩኝ 4 ዓመት ሆኖኛል። 4 ዓመት ሆኖኛል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ሁለት የሚያስቡ